BBC تقرنيا دحر إسراء دقائق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا Ashama kamoltan sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa eegalee humnoonni mootummaa finciltoota Tigraay harkaa magaalaa seenee qabeetti Laalibalaa to'achuu himan. የድል ዜና ላበስር ቀርብ ያለው oduu moo'ichaa sinitti himuun dhufe adda waraanaa hundatti lola cimaa gaggeessuun bu'aawwan ajaa'iboo galmeessaa jira. Gabaasa bal'aa qabnaa yeroo biyyoonni lixaa lammiileen isaanii akka bahan watwaataa jiranitti immoo ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Itoophiyaa daawwataniiru. Maaliif ta'uu danda'a gaafanneerra. Weerarri COVID HIV/AIDSiin akka dagatamu godheera. xiyyeeffannoo dhabuu ta'e sodaa guddaa ture. Sodaa jechuun keessattuu dhaabbilee fayyaa dhufaniitu namoonni kun ofii isaaniitii saaxilamummaa guddaa qabu waan ta'e. Waa'ee gosa vaayirasii Omikroon jedhamee moggaafamee waan beeknuu fi kaanis qabna. Ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Humnoonni nageenyaa federaalaa fi kaan magaalaa seenaa qabeetti Laalibalaa to'achuu isaanii mootummaan Itoophiyaa galgala kana hime. Finciltoonni Tigraay magaalaa kana baatii hagayya darbee ture kan to'atan ammatti isaan homaan dubbanne. Erga ministeerri muummee Abiy Ahmad dirree waraanaatti bobba'anii haamileen waraanaa kaka'u kan ibse mootummaan bakkeewwan amma duratti PLF'n qabamanii turan to'achuun milkaa'ina guddoo argachaa jiraachuu himeera. Guyyaa roobii miidiyaalee biyya keessaaf ibsa kan kennan ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu magaalota Gaashanaa fi Shawaroobitti dabalatee iddoowwan ijoo ta'an to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala galaniiru jedhan. የድል ዜና ላበስር ቀርብ ያለው የሀገር ህልውና oduu moo'ichaa sinitti himuun dhufe duulli tokkummaa saboota biyyaaf ministeera muummee keenyaan hoogganamu adda waraanaa hundatti lola cimaa gaggeessuun guyyoota muraasa keessatti bu'aawwan ajaa'iboo galmeessaa jira. Haaluma kanaanis adda waraanaa Gaashanaa irratti raayyaan ittisa biyyaa humni adda Amaaraa milishaan naannichaa fi faannoon waliin ta'uun bakka diinni qabatee ture Arbiit, Aqaat, Daabboo fi magaalaa Gaashanaa fi bakkeewwan kunneenitti hawaasa naannoo dirqamsiisuun dahannoo ijaare diiguu danda'aniiru. Osoo gaagaamni lubbuu fi qabeenyaa hedduminaan hin mudatiin da'annoon diigameera. Adda kanatti meeshaalee waraanaa dhuunfaa waloo fi gurguddoon loltoota mootummaan booji'amaniiru. Loltoonni Itoophiyaa bakka murteessituu taate Gaashanaa to'achuun isa finciltoonni Tigraay Laalibalaa, Saqooxaa, Waldayaa fi Dasee to'atan akka garlakkisaniif daandii kan saaqudhaa jedhaniiru. Aangaan kun oduun kun dhagahamu hordofee ministeerri misooma magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa Itoophiyaa fuula Facebook isaa gubbaatti waan barreesseen magaalaan Gaashanaa gama lixaan Gondar Kibbaa, gama bahaan Waldayaa, kaabaa Laalibalaa akkasumas gama kibbaan Wagalxeenaa kan daangeessitu ta'uu fi bakka murteessituu yookiin istiraatejik ta'uu ishee hime. Dr. Laggasaan ibsa isaanii irraan dabaluun adda waraanaa warra iluu fi gama bahanis waraanni mootummaa milkaa'ina gurguddoo argachuu himan. በወረ ኢሉ ግንባር የጃማ ደጎሎ ወረ ኢሉ ገነቴ karaa adda waraanaa warra iluu ammoo Jaammaa Dogoloo, warra iluu Gannatee, Fincooftuu fi magaalaan Aqaasaa tumsa raayyaa ittisa biyyaa humna addaa fi milishaa Amaaraa akkasumas faannootiin guutummaatti harka raayyaa ittisa biyyaa jala galaniiru. Shawaroobitis harka diinaa jalaa baatee to'annoo mootummaa jala galteetti. Adda waraanaa bahaan ammoo raayyaan ittisa biyyaa humni addaa fi milishaan Affaar duraanuu naannolee diinaan qabamanii turanii fi bilisa bahan kanneen akka Kaasaa Giittaa, Burqaa, Waahimaa, Ciiftuu, Dirree Rooqaa, Cifraa, Alalee Sululaa guutummaatti diina jalaa ba'uun bulchiinsa naannoo bakka isaatti deebi'uun hojii isaa hojjechaa jira. Injifannoo adda waraanaa mootummaan argadhe jedhe kana ilaalchisuun gama finciltoota TPLF'n wanti hangammaatti jedhamee hin jiru. BBCnis qaama labarraa hin mirkaneeffanne. Gama kaaniin humni ibsaa Itoophiyaa finciltoonni TPLF madda annisaa hidhaa Takasee irratti haleellaan qilleensaa raawwateera jechuun isa himatan sooba jechuun himannicha kuffiseera. Dubbii maan TPLF Geetaachoo Radaa guyyaa kibxataa ture hidhaan humna ibsaa Takasee haleelameera jechuun Tiwiitarii gubbaa kan barreessan.
Guyyaa irraa guyyaan eedsii addunyaa yaadatamee ooleera. Erga eedsiin yeroo jalqabaaf gabaafamee waggaa 40 ta'us ammas yaaddoo addunyaati jedheera dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma eedsii irratti hojjetu UNAIDS. Kanaaf biyyoonni weerara eedsii waggoota 9 booda bara 2030tti to'achuuf hudhaawwan jiran akka furan UN gaafateera. Guyyaa irraa kana sababeeffachuun kan gaafanne hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa Oromiyaa keessa facaatiin vaayirasichaa xiqqaataa jira jedhu. Tamsaa'inni isaa xiqqaachaa jira. Garuu reetiin ittiin xiqqaachaa jirtu santu baay'ee akkasii kan nama gammachiisu siimoti. Wannoodhumaan ibsuudhaa fi lakkoofsumaan ibsuudhaa fi baay'ee nama quubsu garuu wannoon isaa irrachaa jira yeroodha gara yerootitti. Garuu dhaabbanni fayyaa addunyaa akka baasutti saffisa hir'ina tamsaa'ina vaayirasii dhibee HIV/AIDS kana wal qabate biyyoota dhaabbatanii jiran keessatti kan nu madaale. Dhaabbachuu jechuun irrachaan jiru jechuu odoo hin ta'in haalli inni itti irrachaa jiru san parsantaa baay'ee xiqqaadha 17 gadiin irrachaa jira waan ta'eef isa reetii isaatiif malee irrachaa jira. Amma tamsa'inni isaa reetiin isaa meeqa yookiin immoo parsantaan ibsuu dandeenya? Yaa insiidansii jedhama 0.59 duwwaa tuqaa 59 akka naannoo keenyatti. Hojii gaariirra kan jiru Somaaliidha. Somaalitti aanee kibbaa sadaffaarra kan jiru naannoo Oromiyaati. Akka biyyaatti jechuudha. Isaantu hojii hojjetamaa jiru xinnoo nu dursa malee akka biyyaatitti sadarkaan tamsaa'ina kanaa sadarkaa sadaffaarra jirra jechaadha akka biyyaatitti. Erga koronaa vaayirasiin dhufees dhukkubsattoonni HIVs akkasumas immoo dhukkubichis xiyyeeffannoon arganne koomiin ka'uu jira. Tarii isarratti deebii keessan hin barbaade Dooktar. Xiyyeeffannoo dhabuu odoo hin ta'in sodaa guddaa ture. Sodaa jechuun keessattuu dhaabbilee fayyaa dhufaniitu namoonni kun ofii isaaniitii saaxilamummaa guddaa qabu waan ta'eef irratti dabalataan immoo COVID-19 oonuu qabee lubbuun keenya hafuu dhiisuu danda'a akka jedhu saniin dhaabbilee fayyaa dhufanii akka durii san qoricha fudhachuu kunuunsa isaaniitti fufuu irratti hanqinni ni jira. Addaatiinis hin jira. Kana wal qabatee kana fooyyessuudhaaf har'ayyuu dadammaqiinsi kan uumamaa jiru qoricha isaanii akka fudhatan. Kakaasuudhaaf hubannoo uumuudhaaf jechaadha. Malee xiyyeeffannoo dhabuu miti. Tole guddaa galatoomaa Dr. Mangistuu. Galatoomis. Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu oduuwwan gaggabaabaan sinitti maa dhaabbanni Twitter sagalee deeggartoota mootummaa cuucaa jira isa jedhamee balaaleffate ibsa dhaabbatichi BBC ergeen nuyi siyaasarraa walabaa jedheera. Guyyaa kaleessaa dubbiimtuun ministeera muummee Abiy deeggartoonni TPLF dhaabbaticha keessa jiru jedhanii himatanii turan. Boombiin bara waraana addunyaa lammaffaa osoo hin dho'in har'a ga'ee jarma magaalaa Munikitti dho'ee namoota 3 miidhe tokko akka malee miidhame. Boombiin barasii harki caalu osoo hin dho'in akka jiru ogeeyyiin ni himu. Oduu biraattan ja'a akaakuun koronaa vaayirasii haaraan moggaasii Omikron jedhamu kennameef saayintistoota Afrikaa kibbaan jalqaba erga adda baafamee booda amma biyyoota garaagaraa keessatti mul'achaa jira. Biyyoonni vaayirasichi keessatti argame hedduun imala biyyoota kibba Afrikaa irra godhamu ugguraa jiru. Waa'ee gosa koronaa haaraa addunyaan irratti haasawaa jiru kana Ameerikaa magaalaa Washington DC'tti nurse practitioner ta'uun kan hojjettuu fi COVID irratti xiyyeeffachuun gama miidiyaalee hawaasaan barnoota kan kennitu Alfiyaa Gushaahasu dubbisneerra. Omicron kan jedhamu vaayirantiin COVID-19 kana wan gammaa akka beeknu hedduun illee jiraachuu baatus waan xiqqoo beeknee jirra. Kunis vaayirasiin kuni akkuma reefuu dubbatamaa jirutti first time kan argame sadaasa yookaan November 24 keessaa torbaan tokko jechuudha. South Africa laboratory keessatti argame. Vaayirasiin kuni kaqaraa irra wanni addaan jiru vaayirasiin kuni jijjiiree hedduu yookaan mutation ta'ee dhufee jira. Baay'ee transmissible dha. Vaayirasiin kun jechuun namarraa namatti biyyarraa biyyatti hedduu daddarbaa hanga ammaa keessatti biyyoota 20 caalaa irratti argamee jira. Mallattoo namoota irratti agarsiisuu fa'aa wajjin wal qabatee gosoota amma dura argaman irraa wanti adda taasisu jira moo waluma fakkaata? Ka ammaan dura akkuma reefu jennetti vaayirasiin kun ega jalqabee waggaa 2 ta'ee jira. Waggaa 2 kana keessaa vaayirasii mutation 4 arginee jirra. Mutation beta, mutation alpha and then delta.
amma immoo kan Omicronidha. Yeroo ammaa kanatti alfaaf beettaan hagasin miidhaa waan hin finneef hedduu inaasamu. Garuu Delta 99% kan amma argamaa jiru Deltaadha. Amma mallattooni amma Omicron fidu kuni hedduun adda hin jiru. Waluma fakkaata. Qofaasisuu, mataa nama dhukkubuu, qaama nama ho'isuu kana. Garuu wanni gaarii hanga amma wanni jedhan keessaa mallattoon Omicron vaariyaantiin kun kan fidu mild symptom jedhama. Hedduu nama hin miidhu. Karaa amma Deltaan kuni nama miidhaa, nama hedduu ajjeesee jira. Omicroniin kuni mild symptom namarra geessa. Hedduu hospitalizii namni hedduun hin taane mostly namni manuma ofitti taa'ee tiriitii godha. Ammas dhukkubni kun immoo amma Omicronti kan jedhamu kuni ijoollee warra yaangi qabata. Warra umriin isaanii hedduu nama guddaa hin taane. Garuu kana jechuun dhukkubni kun nama hin miidhuu yookaan nama hin ajjeesuu jechuu miti. Wanni hanga ammaa beenu hin jiru torbaanuma tokko keessa. Torbaan 2-3 keessamuu waan hedduu barachuu dandeenya jechuudha. Galatoomii guddaa ulfaadhu. Hayyee sanillee waan affartaniif galatooma. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Waang Yi guyyaa har'aa Itoophiyaa daawwataniiru. Daawwannaan isaanii kun yeroo waraanni kaaba Itoophiyaatti hammaatee fi biyyoonni lixaa lammiileen isaanii biyya akka ba'an waataa jiranitti. Aangawaan olaanaa Chaayinaa kun ministeerri muummee Abiy dirree lolaa waan jiraniif ministeera muummee Tsaanaa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnon dubbisaniiru. Aangawaan kun Finfinnee dhufuun isaanii mootummaa ministeera muummee Abiyyiif deeggarsa qaban mul'isaa jedheera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa yoona Finfinnee dhufuun isaanii maaliif ta'uu mala jechuun Habtaamuu Xibabuun ogeessa dinagdee Dr. Guutuu Teessoo gaafateera. Chaayinaan bara Itoophiyaatti imaaluudhaan hariiroo siyaas-dinagdee Itoophiyaadhaa wajjin qabdu maintain iddoo mataatti eeguudha. Kan biraa immoo isumarrayyuu dabarsee yeroo rakkinaa akkasii kana keessa hariiroo kana jabeessuudhaaf wanta godhu kan fakkaatu. Carraawwan dinagdee Ameerikaadhaaf Awurooppaadhaa wajjin qorraa dhufe kanatti adda durummaadhaan fayyadamuu barbaaduun Chaayinaa jira. Hariiroo daldalaa kan akka agawaa fa'i wajjin wal qabatee jiruun Ameerikaan Itoophiyaa haqamtu gochuun ishee yaadatama. Isa kanaaf oomishoota baay'ee kana kan oomishanii gara biyya Ameerikaatti ergaa turan dhaabbilee warra Chaayinaati. Kanaaf egaan dhaabbilee Chaayinaa kana oolchuun baraaruun dirqama Chaayinaati tokko Itoophiyaa gargaaruu dinagdeen gargaaruuf utubuu kan fakkeessuun dhaabbilee ishee biyya kana keessa jiran gargaaruudhaan alkallattiidhaanis oomishaalee kanarraa hidhata dinagdee kanarraa fayyadamuudhaaf hojii Chaayinaan gootedha jedheen ilaala akka nama tokkotti. Kan biroo kallattii siyaasaan yoo ilaaluun barbaachisa wanta kana faallaa siyaasa Ameerikaa irraa qaban mul'isuudhaaf yeroo kanatti Itoophiyaa wajjin jirra, mootummaa Itoophiyaa wajjin jirra, gargaarsa barbaachisu gochuufii dandeenya kan jedhu mul'isuudhaaf wanta isaan godhanii jedhee yaada. Raashiyaanis egaan waan akkasii kan isheen mul'isaa jirtu. Kanaaf political controversy fi political polaritiin Ameerikaa fi Chaayinaa gidduu jiru dirree inni irratti calaqqisiifamu tokko akka carraatti addunyaa kanarratti bara 2021 jiru kan argame biyya akka Itoophiyaati. Sochii yookaan immoo hariiroo Chaayinaan biyyaalee Afrikaa wajjin kana namoonni qeeqanii jiru jechuun mala biraatiin yookaan immoo gama dinagdeetiin biyyaalee Afrikaa koloniifachaa jirti Chaayinaan jechuudhaan kan qeeqanii jiru. Yaada akkamii qabdu? Biyyaaleen Afrikaa hagam fayyadamaa jiru akka walitti dhufeenya Chaayinaa waliin qaban kanatti? Baay'ee dubbii dhugaadha. Kaayyoon Chaayinaa karoorris tarsiimoon Chaayinaa waggoota 30-50 qabdu tokko harka guddaa kan ta'e yookaan immoo significant percent uummata ishii biyya Chaayinaatti addunyaa irratti tamsaasuudha. To'annoo dinagdee to'annoo siyaasaa fiduudhaaf. Biyyoota yookaan kontinentii isheen irratti xiyyeeffattee jirtu keessaa tokko biyyoota akka Afrikaati. Kanaaf dinagdee Afrikaa keessa jiru olaantummaan qabachuun kaayyoodhaaf dhimma Chaayinaa isa jalqabaati. Kun akkaataa kanatti hubatamuun baay'ee gaariidha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa xumuramutti jira. Badhaasa atileetii waggaa
addunyaa kan WA yookiin immoo atileetiksii addunyaa irra taasifameera. Atileet Siifan Hasan milkoofnee Ellen Thompson filamuu ishee odeeffannee irraa sagantaan BBC har'aa xumurameera. Kan isiniif dhiyeessan Mayyuu Taanaadha. Kan isiniif qopheesse Eeliyaas Mulgeetaadha. Boru walitti deebinaa halkan gaarii.